Guyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa gaaffii fi deebii ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa waliin taasisuuf qabannee dhiyaanneerra. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani Daandii Elemooti. Ayyee Jaalmarroo baga nagaan dhuftan. Ayyee Jaaldaandii atis baga nagaan jiraatti akkamii? Ayyee nagaadhamee gara gaaffilee keenyaatti ceena. Jaalmarroo yeroo hanga tokko miidiyaa irraa fagaattanii turtan. Kanaafis uummanni Oromoo bal'aan isin iyyaafachaa ture. Ka'umsumaaf akka ta'utti Jaalmarroonis ta'e WBOn eessa turan? Maalirra turanis? Ayyee fayyaa ta'e jaala kiyyaa miidiyaa irraallee egaa yeroo dheeraa waan badee natti hin fakkaatu. Inni hojii waan kanaan na laallatu yoo jiraate miidiyaa irratti dhiyooman jira. Waraanni bilisummaa Oromoo anis egaa atis akkuma quba qabdu namoo akkuma quba qabu immoo dirreema qabsoo falmaa dhooftuu gaggeessuumaa irra ture ammas kanumatti jira. Ayyee erga baatii bitootessaa bara 2022 as murni Impaayera Itoophiyaa bulchaa jiru karoora WBO balleessuu jedhuun waraana hedduminaan qabuu gara Oromiyaatti bobbaasee ture. WBOnis aleellaa yeroo fudhatu dhaga'amaa ture. Ammoo WBOn daran yeroo babal'atu argaa jirra. Iccitii kana maalii waraanni PP WBO adamsuu ba'an kan marsaa kanaa hoo eessa dhaqan? Ayyeegaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuu naannoo inni qabatee jiru guutuu Oromiyaa keessaa dhabamsiisuu waan akkasii irra deddeebi'ee taasifamaa ture. Hundi keenya akkuma dirreerra waliin jirru anis waliin quba qabnu. Inni kun waraanni hundeen isaa uummata keessa ta'ee saba isaatiif falmuu abbaa biyyummaa gaafatu dudduubbeen isaa uummata ta'e yoomiyyuu baduu hin danda'u balleessuunis hin danda'amu. Maaliif jennaani hanga sabni gabrummaa jala jiru hanga roorroon jiru booris eessaanis roorroo sanaa fi gabrummaa sanaa fi deebbiin furmaataa hundeerraa guduunfaa argate hanga hin deebinetti falmaan dhalooti darbuu danda'a, qabsaa'aan kufuu danda'a. Falmiin sun garuu dhaabbachuu hin danda'u. Namni jaallatee miti kan inni qawwee kaasee falmu. Namni jaallatee miti kan inni umurii isaa dargaggummaa, ijoollummaa haga ga'eessummaa tokkotti haga lubbuu wareegamuutti illee of kennee kan inni dirree qabsootti ba'u. Isa kana egaa abbootiin irree yeroo hedduu hin hubatanii akka salphaatti waraana isaaniin falmu salphumatti balleessinaan dhaadannoo keessumaa abbootii irree mootummoota Afrikaa keessa jiraniiti. Yeroo hedduu garuu abbootiin irree akkasii saba waliin akka wal lolaa jiran wal quba hin qaban. Mootummaan kamuu garuu saba lolee injifatee umuriin jiraatee seenaan baratee hin arginu. Uummati akkasumas ilmaan isaa isa keessaa ba'anii falmaa haqaa qabsoo bilisummaa gaggeessani ni turaa ni bubbulaa yeroo dheeraa fudhachuu danda'a, eelaa qabaachuu danda'a, du'aa, beela dheebuu, dararama, madaa'uu, hidhamuu, rakkoo hedduu maatiin faca'uu waan akkasii qabaachuu danda'a. Obsaan yoo obsanii taa'anii falmaa sana keessanitti hufan garuu yoomiyyuu qabsaan haqaa uummata isaa keessaa bahee fi uummanni isaa of keessatti isa qabate ni injifatu. Wanti Oromiyaa keessatti ta'aa jirus isuma kana. Mootummaan abbaa irree yeroo irraa yerootti qabsoo bilisummaa Oromoon akka sabaatti gabrummaa jalatti kufee kaasee yeroo dheeraaf gaggeessaa ture sana qabsuu, dhabamsiisuu, balleessuu dhaadannoon akkasii yeroo hedduu ni jira. Qabsoon garuu toorumaa yoo laalte keessumaa kan Oromoo addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana jaarmiyaan ifichee iggiteetti godhee akka tarsiimoo siyaasaa fi waraanaa qabatee adeemu erga taasisee asis kan quba qabnu yeroo hedduu duulli baay'ee hadhaawaa ta'e keessumaa ammoo yeroo anaatti amma qabsoo irra jirru kanatti sadarkaa itti maatiin qabsaa haallee daa'ima isaa waggaa 18 guutee umurii ofii waa murteeffachuu danda'u irra gahee qabsoof ba'ellee sababa daa'ima kanaa maatiin illee sadarkaatti ajjeefamu, maatiin illee sadarkaatti hidhamu, roorroo hamtuu jala sadarkaatti jiraatu irra qabsoo geessu akkasii gara sanatti illee jijjiiree jira mootummaan abbaa irree amma jiru. Haala kana hundumaa garuu raawwatanii qabsoon bilisummaa fi yeroo tokkittii qofaaf ooyiruu qabsaa'otaa irratti facaate hanga biqiltee
guddattee ija godhattee daraartee ija godhattee firiin sun nyaatamu baduu hin dandeessu. Amma foolii bilisummaatu Oromiyaa keessatti urgaahaa jira. Egaa jalqabumaa waraanni bilisummaa Oromoo eessa turtan isa jettu sana jechuudha. Baduu hin danda'u. Mootummaan abbaa irree yoomuu isa kana ni beekaa. Garuu nama bishaan nyaate hoomacha qaqqabataa jedhan sanaaf yeroo irraa yerootti konkolaattota akkuma waliin argaa turre 100, 150, 200 ilmaan haadha hiyyeessaa jireenyi itti hadhaa'ee baratanii jiruu dhabuun rakkoon jaarraa 21ffaa sadarkaa har'a addunyaan jiruu namummaa sanarra darbee jireenya luxurious ta'e jiraachuuf yeroo fufametti haala akkasii keessatti Itoophiyaa keessatti keessumaayyuu saba bal'aa fi dachee guddaa qabu kana keessatti uummati Oromoo rakkoo inni keessa seene haala akkasii kanaan jiruun hin jiru jireenyi hin jiru. Uummanni kun ilmaan isaa waraana keessatti akka hirmaatan taasifame jala ijoollee akkasiitu teessoo barcuma aangoo siyaasaa namoota dhuunfaa bulguu ta'anii tiksuuf jecha dhumataa jira. Haala akkasiin egaa konkolaattonni hedduun akkuma waliin quba qabnu gara zooniilee waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'anii giddu galeessaa hanga dhiyaa hanga bahaa hanga kibbaa hanga kaabaatti duulli akkasii kan ture. Duulli kuni garuu wayittuu hin baane. Dhaadannoon akkasuma egaa fakkarsuullee jechuu dandeenya waraana bilisummaa Oromoo ijoollee xixiqqoo waliillee galtee jaarmiyaa isitaa hin qabne qawwee waajjira poolisii keessaa fudhattee baate qawwee caccabaa 2-3 qabdu naamusa qabsiisuuf deemna. Fakkarsuu kanaan jalqabee sadarkaa ammaa fakkarsuun sunii sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo ka'atu argitu keessa jirtu diishqaa hanga mortaaraa harrifiidii bireenota sadarkaa sanatti hidhatee meeshaalee kana Oromiyaa aangessuu Oromoo gadadoo jalaa baasuu Oromoo ollaa isaa jiran hundumaa waliin jaalatamee kabajamee safeeffatamee saba guddicha saboota garii waliin jiraachuu danda'u tolchuu irratti bobba'e waraanni bilisummaa Oromoo. Har'aa qabsoon ititee jaarmiyaan ititee gara galma isaatti adeemaa jira. Kanaaf egaa sareen hanguma dutti gaalli tarree qabate irraa hin jal'atu numa deema. Wanti Oromiyaa keessatti duula yeroo adda addaa ta'aa ture nuuf hireedha ture. Hiree akkamiiti yoo jette meeshaa keenya tuffatamaa ture sanadha dugda diinaatti fe'amee nuu dhufaa ture ofidha gabbisne. Ofidha hidhachiisne diinarraa hiikkanne. Yeroo hedduu duulli gurguddaan meeshaa gurguddaan nutti bobba'aa ture carraa akka ta'e gara sanattis akka jijjiiruu dandeenyutti waan quba qabnuuf daa'imni amma jirtu. Ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti har'a qooda fudhataa jirtu sammuudha qabdi. Haleessoo ijoollee harka qullaa loltee gaara raastedha. Deebbiin harka qullaa lollee gaaffii Oromoo hundeen deebisuu didee gara meeshaa kaasuutti nu geesse sammuun harka qullaa lole suni achuma jira. Kalaqni sammuu sanaa, dizaayin gochuun sammuu sanaa achuma jira. Ijoollee akkasiitu dirree qabsoo jira waan ta'eef ijoolleen akkasii kuni waan akkasii duula gurguddaa itti dhufe gara carraatti jijjiirrachuun of hidhachiisa. Har'a Oromoon gara of hidhachiisu gara qawween biyya isaa keessaa bahaa turte akka biyya isaatti deebitee akka saba kamiittuu saba kamiyyuu waliin walqixa hiree isaa murteeffatee jiraachuu danda'uutti dhanuu jijjiiree jedhu. Duulli yeroo hundumaa akkasitti nu bobba'amaa ture uummata keenya biraa yaaddoo guddaadha dhalaa ture. Nu biratti garuu carraa guddaa akka nu dhalu beekna akkasuma sanatti keessummeessaa turre kanaaf dandamannee sadarkaa kanarra jirraa siin jedha jaalati. Ayyee egaa yeroo ammaa impaarettiin aalamtuu keessa jirti jechuun ni danda'ama. Aalamma deebi'ee lolli TPLF fi Bilisiginnaa gidduutti ka'e kana akkamiin ilaaltu adeemsa karaa nagaan rakkoo keenya furanna jechaa turan sana hoo maal jechuu dandeenya? Kanumaan wal qabsiisaatii yeroo darbe namoonni karaa nagaan rakkoon TPLF fi Abiyyi gidduutti ni furama jechaa turan yeroo sana TPLF ammas oboo marraa lammeessoof gantee kanneen jedhantu ture. Haalli qabsoo Oromoo tumsi TPLF waliinii akkasumas haala qabatamaa impaarettii tumsa keessan keessaa namni dabalame yookaan qaamni dabalame jira qabee jira. Lolli kun dhiibbaa faayidaa inni qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qabu yoo jiraates kanuma waliin qabaatii nu kaasa. Egaa impaayerri Itoophiyaa har'a haala hamtuu raafama hamtuu keessa jirti jette ati
Impaayerri Itoophiyaa har'aa miti kaleessa miti yoomiyyuu nagaa waaraa qabaatteeti hin beektu. Namatu yeroo waa tokko naannoo tokkotti boba'ee arga malee ramaciini daaraa jala dibamee abbaan beekuu fi hubatu argaa turre waggoota hedduuf achuma ture. Impaayerri Itoophiyaa raafama hamaa keessaa jiraatteetu yeroo ta'e wayii tokko immoo akka bofaa biyyee arraabbee waan bayyanatti fakkaattee deebichi. Inni suni bayyanannaa sobaa yeroof namatti fakkaatuu fi namni hedduun illee akkaataa kanaan gowwoomfamuuti malee hanga deebiin hundee sabaaf sablammoota biyyittii keessa jiranii furamuutti impaayerri kun bayyanachuus itti fufuus jiraachuus hin dandeessu. Namoonni hedduu waan akkasii yoo himanii hamaa nama taasisa yookaan hamaa nama fakkeessa. Garuu immoo duuba deebiteetuma tartiibaan yoo ilaalaa dhuftee namoonni kana dubbatan dhugaa jiru lafa kaa yeroo jibbamu malee dhugichi dhiibee deebi'ee hin dhufa. Rakkoon impaayera Itoophiyaa keessa jiru har'a yeroo dhiibee dhufee ibiddi sun qabachuu jalqabudha. Namni ibidda sana argee fi raafamni suni mul'atee fi diida ta'ee akkasitti fakkaata malee Itoophiyaan yoomuu nagaa waaraa takkaatu argattee hin beektu jechuudha. Ibidda ramachii hamaa dibamee taa'u akkasumas immoo miinoo yookaan fanjii cancalli isaa irraa buqqifamee dho'uuf taa'u akkasiiti biyyittii. Dho'iinsi kun immoo tuttuqaa hedduu horatee qaawwa hedduu horatee namoonni kanaan durallee of hin beekne saboonni kanaan durallee cunqursaa hamtuu keessa turanii falmaan isaanii garuu xiqqaa ta'e har'a bakka adda addaarraa kakka'uutiin waliif gumaachee gara impaayera bututte sana cicciruutti adeemuutti jira. Kannaa wal qabsiisee gaaffii na gaafattee fi warri TPLF amma lola deebi'anii karaa nagaa fudhachuuf ture fayyadamu. Inni kana jedhu seenaa impaayera Itoophiyaa rakkoo karaa nagaa fudhachuu qabdiyoo hin qabdu jechuu nama wallaaluu gaaffii akkasii gaafate. Kannaa wal qabsiisee illee TPLF yeroo lammaffaa waraana bilisummaa Oromoo ganee waan hundumaa namni gaduma baasee akka dubbatuu fi iccitii hundaa qolaa baasee akka himatu barbaada. Waan hojjennu waan wal quunnamuu fi waan wal gargaaruu fi waan amaarri kun yeroo seenan hangam turaa maaliif seenamee maalii immoo keessaa bahama akkamitti keessaa involve yookaan hirmaachuu ni dandeenya hin dandeenyu akkamiin hirmaanna kana hunda haasaa dheeraa waliin gooneerraa jechuudha warra TPLF waliin dhaloota ganamuu danda'uus miti waraanni bilisummaa Oromoo dhaloonni inni har'aa miseensa qabsaa'otaa godhatee ofitti qabatee deemu yoo sun jiraateeti akkamitti fudhachuu akka danda'u dhaloota beekutu osoo beekuu kanatti seene amaloota saboota Itoophiyaa keessa jiranii akkaataa isaan waliin tumsa tumachuun danda'amu hundumaa dabalatee beekaa jechuudha dhaloonni kun. Kana hundumaa gaaffii kee yoonii gabaabse nagaan kun akka inni dheerina hin qabne daandii baay'ee daddaaqamaaf jajjal'ataa gufuu hedduu isa dura jiru darbuu akka hin dandeenye amaloota namoota siyaasaa fi saboota biyyittii keessaa akkaataa itti walitti dhiyaatanii karaa nagaa rakkoo furachuu danda'anii waan beekuuf inni kuni haga inni turuu danda'u yoom akka inni dhaabbachuu danda'u wajjin quba qaba. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti gaaffiin karaa nagaa dhiyaateeraafi gaaffiin karaa nagaa nuuf dhiyaate suni akka waraana gurmuu jaarmiyaa jabaa qabu saba guddaa gaanfa Afrikaa kana keessatti afaan aadaa seenaa yuunitarii ta'e tokko qabuutti akka sana bakka buuneetti miti gaaffiin kan nuuf dhiyaatu. Kanaaf nuti ammoo gaaffii saba Oromoo dhaloota irraa dhalootatti gangalataa dhufee har'a umurii kee kanarratti nu bira ga'ee sharatuu hin dandeenye. Harka kennachiisuu hin dandeenye. Waan baaneefi otoon argatiin Oromoo kumaatama dhiiga ilmaan isaa itti gabbare sana xiqqeessuu hin barbaanne. Waan nu malu jira. Waan argachuuf sabni kun itti gabroome itti tuffatame addunyaa kanarratti gabrummaa hiriyaa hin qabne Oromoon keessa jiru qaanii hamtuu sana keessaa akkaataa inni bahuu qabu sana waan xiqqeessee nutti dhufu tokkoyyuu hin fudhan. Kanaaf gaaffiileen akkasii yeroo amma TPLF gara araaraatti seenes nu isaan waliin gurmuu tokkummaa waliin uummannetu ture gaaffii
saboota cunqurfamaa hedduu warra qaban kaan waliinis dabalatee jechuudha. Mootummaan impaayeritti abbaa irree kuni akkaataatti gurmuun kun wal faana gara sanatti hin seenne qoba qobaatti cicciree itti deemuu ture kan inni barbaade. Warri TPLF rakkoo hamaa akka sabaatti keessumaa bilookeejii yookaan immoo bakkoota adda addaatti daandiin itti cufamee marfama adda addaa keessa jiran beellillee sababa waraanaaf hongee wal qabate isaanitti dhufe rakkoo namoomaaf jecha dhukaasa dhaabanii yoo danda'ame gara nagaatti seenna. Kanaan walii galleetu nummoo qobaatti bifa kanaan kara nagaatti nu seensisu inniyyuu immoo akka waraana jaarmiyaa tokkotti namatti dhiyaatanii osoo hin taane akka nama dhuunfaa tikseen loonii illee kabajaa qabdi yeroo loon bobbaaftuu fi deebistutu jira. Akkanumaan akka haga nama tiksee loonii hin geenyeetti illee waraana tokko tokko luqqisanii galchuu barbaadu tokkotu ture. Sun immoo jiila isaa qabna. Barnoota seenaa irraa fudhanneerrutu jira. Ilmaan Oromoo bifa kanaan tamsaafaman har'a hiree isaan qaban beeknaa jechuudha. Kanaaf araara sanatti qobaa hin seenne. Akka gurmuutti immoo mariitiin TPLF akkaataa inni itti seenu mari'annee turree jechuudha. Hanga inni deemuu danda'us hanganuma waliin beekna. Kanaaf iyyuu karaa nagaa TPLF waliinis miti eenyuyyuu waliinis miti mootummaan abbaa irree impaayera Itoophiyaa har'a harkaa qabu sammuu nagaatiin tasgabbaa'anii waa xumuranii rakkoo sabootaa boo'icha haadholiif daa'immanii oolchuu danda'utu dhaloota akkasiitu nama akkasiitu barcuma aangoo siyaasaa Itoophiyaa qabatee jiran. Kanaaf iyyuu karaa nagaa hagaa gaala qaawwa ilmee keessa dabarsuu caalaa ulfaata. Hin danda'amu jechuu gabaabaamatti. Kanaafuu namni waan facaase haammata. Mootummaan abbaa irree kun yeroo dheeraaf haa fokkoru, yeroo dheeraaf haa dhaadatu, yeroo dheeraa fi gaaffiilee xiqqeessuu fi tuffii siin deebii keenya haa kennu malee inni kun waan facaase haammachuu eegaleeraa jechuudha. Sadarkaa kanatti warri gartuu kana keessa jiru quba qabeenya akkasiitiin deemu. Kanaafuu egaa gaaffii na gaafatte guutummaa deebisuu ilmaatti hanga kana waan hubadhe irraa kan sii deebisee jechuudha. Ayyee galatoomaa dhimma Tigraayin wal qabateetti yoo deebinu yeroo ammaa uummata Tigraay quunnamtii ala gochuun gargaarsa dhorkachaa erga tureen booda amma gidduu kana yookaan torbee darbe walakkaa irraa kaasee aleellaan naannoo sanatti eegalee hanga xiyyaara fayyadamuun uummata nagaa rukutuutu dhaga'amaa jira. Kanarratti aleellaa uummata nagaa xiyyeeffatee raawwachaa jiruun kanaan murni biltsiginnaa maal buufataa haala kanarrattis maal jettu uummata sanaanis ta'e haala deemaa jiruun. Ayyeegaa inni kun Tigraayitti haaraas miti bakkoota biraattis akkasuma haaraa miti. Mootummaan abbaa irree kun namoota nagaa ta'an filallee sii tuqeeraa nama daa'ima isaa qabsoo keessa jiru uumamaa seera uumaatii maatii godhachuurraa ilmoo kana argachuutu jira. Maaf dhalte naaf deesse deessummaaf deesse nama kana jedhamee sadarkaatti amma Oromiyaa keessatti haati gootaa haati qabsaa abbaan gootaa abbaan qabsaa maatiin obboloonni itti ijjeefamantu jira. Mootummaan abbaa irree kuni gaafa duulaa waraana bilisummaa Oromootti jalqabee Oromiyaa seene bobba'uutti ka'e keessumaa ergaa EPRDF kufeetii asitti biltsiginnaa yookaan badhaadhina jedhanii wal gurmeessanii warri bahan kun duuluma jalqabaatiin kufan. Duulli jalqabaasaatiin kufanii uummata lolanii injifachuutu hin danda'amu. Har'a mana namaa yeroo gubdu nama tokko lama jiilchuuf akka fakkeenya ta'utti yeroo ajjeessu eelaa godaannisa hamaa onnee namaa keessa dhageessa. Inni kun qabsaa'aadha dhalcha. Inni kun qabsoodha finiinsa. Kanan beeku warri sun. Warra isaan biqilee morodee isaan tolchetu immoo jira. Dhaqaniitu warra sana waliinii akka namaa keessaa yookaan mataan dhagaatti bu'uutti isatti bu'anii jiru. Uummati Tigraay TPLF irraa gargari. Siyaasa waan waa hojjechuu danda'uu fi waan jechuu danda'u waan gochuu danda'u uummata beekudha. Warra barcuma aangoo siyaasaa qabsaa'ee argatee uummata isaa bilisa baasee waliin jiraata. Ajjeechaan mootummaan abbaa irree Itoophiyaa uummata nagaa Tigraay irratti taasise TPLF fi uummata Tigraay tokkodha taasise. Akka yoomuu gargar ba'uu hin dandeenyetti rakkoolee TPLF waliin illee qabaatanis qabaachuu baatanis. Isa qofaa yoo ta'uu baatee bara mallattoo jiranii namoonni TPLF adda bahanillee adda bahuu namoota dhuunfaa fi siyaasaa ayidooloojii irratti wal qabate Tigraay irratti fidanii tokko.
sabummaa biyyummaa irratti bakka adda addaarraa qabsoo sanatti deebi'an. Dabalataan immoo dargaggoo hedduu sadarkaallee jaarroliitti dabalatee uummanni kun beelaan dhumuu irra keessaa diroonii fi helikooftara waraanaan dhumuurraa nuti saba falmachuu beeknu sabboonummaa sabaa warra qabnu kanaaf iyyuu kabajaan du'uu barbaannaa dirreetti yaa'ee jechuudha. Ibiddi dirreetti yaa'e suni har'aa gubuu jalqabeera. Dogoggorri akkasii mootummoonni abbaa irree uuman deebi'eetu isaanumaan nyaata. Boolli isaan yeroo hundumaa namaaf qotanii isaantu qotaa abbaatti awwaalamu waaqatu beeka. Itti awwaalamuu jalqabaniiru. Uummata nagaa Oromiyaa keessattis akka uummattoota hundumaa saboota cunqurfamoo Itoophiyaa impaayiritti keessa jiran hundumaa birattis dhumaatiin akkasii kun roorroodha dhale. Roorroon akkanaa kun immoo yeroo duutii balbala nama tokko hundumaa deemtee rurru'uttu qabsootu mana nama hundumaa seenaa jechuudha. Oromiyaa keessatti kan ta'aa turellee isuma kana ture. Namni baay'ee ajjeefame, namni isaa baay'ee gubate, loon isaa baay'ee jalaa saamame, qabeenyi isaa baay'ee jalaa saamame. Inni kun warraaqtoota hedduu dhale Oromiyaa keessatti. Sibiila kaasan malee biyyittii kana keessatti humna qabaatan malee biyyittii kana keessatti hidhatan malee biyyittii kana keessatti qawween of kabachiisan malee kabajaan akka hin jirre, naamusni karaa nagaa waa furachuu akka hin jirre, amalumti akkanaa immoo biyyittii keessatti ta'e akka hin beekne hubate jechuudha uummati Oromoo. Uummati Oromoo yeroo hedduu hidhannoo irraa adda bahee, qawwee irraa adda bahee, qawweenii fi ulee qabatee akka gabaa hin baanillee dhorkamee hoolaa gabaa baasanii gurguranii qalanii gogaarraa baasan ta'ee garraan matee namaaf bulaa ture. Inni kun immoo isaaf hin taane, nagaan inni barbaade nagaa isaaf hin buusne. Naamusni ittiin biyyittii keessa jiraachuu barbaade naamusa jiruuf jireenya isaatii ta'uufii biti. Kanaaf warra isa gabroomse akkaataatti isa gabroomsan sanatti deebii itti kennuu hita sanaan deebisuufi barbaade. Roorroon akkasii kuni Tigraay Oromiyaa keessattis qofaa miti impaayera biyyittii hundumaatti jira har'a. Saboonni bicuun biyyittii keessa jiran xixiqqoon illee sadarkaatti hidhataniirra jiru. Impaayerittiin abidda ramacii daaraa jala dibamtee turte sanatu abiddi sun qaanqee ta'ee qaanqeen sun bilbilee har'a ibidda saafaa gaara gogaatti qabateeti jechuudha. Haala akkasii kanaan nagaanis dhumachuu hin qabu. Ayyee egaa gaaffii keenya kan biraatti dabarra. Egaa rakkoon impaayerettii karaa kamiiniyyuu furmaanni isaa afaan qawweetii waan jedhu kaastaniittu kanumaan wal qabatee mootummaanis yeroo garaagaraatti haala siyaasaa impaayerettii keessaa mataa maruudhaa fi yerootti waraana bilisummaa Oromoo maree keessaa moggeesses ka'aa ture. Garuu kaleessaa Dr. Alamuu Simee dhaabbata raadiyoo Faanaa biroodkaastingii irratti mariin biyyaalessaa TPLF qofa hammachuun qabu warreen kaanis hundaammataa gochuutu jira waan jedhu waan akkanaa dubbatanii turan. Sa'aatii kana jecha akkasii gadi fiduun isaanii maalirraa ka'eeti maal yaadaniitu jettu? Egaa inni kun namni bishaan isa nyaate hoomacha qaqqabatan siin jedhu Oromoon egaa waa hundaafuu mammaaksa deebii ta'uu danda'u mammaakeera. Odaa darbii dubbii himaa waraana bilisummaa Oromooti. Gaaffii kana gaafatamee ture. Mootummaan Itoophiyaa eenyumaanuu karaa nagaa hin hirmaachisnu ka'etu keessumaa shanee maqaa jettu tokko moggaasaa fi tuffii gad-aantummaa tokkoon waan dubbataa ture. Mootummaan kun ni beeknaa boruu kadhataa jedhee ture. Hin bulle hin turre kadhaan sun dhufe. Kadhaan sun maalirraati dhufe? Egaa humna yoo taate harka nama micciirtee duubatti waan inni harkatee irraa fudhatee harkaa qabu sana kadhattee hin deebisu. Aboottatee jabeessee waan inni qabate harka qabdee micciirtee deebistee dugdarra keessa. Yeroo sanadhaa harka nagadhiisiitu dhufa. Harka nagadhiisiin suni harka gadhiisee jennaan amma jabaatee deebisee micciirtee qabu. Harka gadhiisuu jiraata. Erga harka micciiranii dugdarraan gahanii harka koo gadhiisi hayyeesiin jennaan waan harkaa fudhattee harka keessatti aboottattee qabdu sana kiyya baasii jettee kola qabuus gaafa. Harki baay'ee kana. Kaleessa warra tuffatti har'a deebistee kadhachuu yeroo national independence Oromiyaa. Kanaan alatti no compromise, no retreat, no surrender.
duuba deebi'uun Oromoo sharafsiisuun harka kennachuun sa'aatii kanatti hin jiru. Waan gaafanne waan barbaanne sana qabu. Mootummaan jiraatee mootummaa irree qabuu fi waraana jabaa qabu waliin teessee mari'attu miti gaaka jiru. Mootummaa harka micciirametu jira. Mootummaa harka micciirame waliin haasa'uun hin danda'amu. Harka micciiramee inni aboottatee qabu sana keessaa toloqqoqanii baasu. Kanaafuu alamuu simuu jettu kuni harka micciiramee jiru quba keessa waan jiru nuu kennuu malee wanni waliin haasa'anii sadarkaa kanatti hin jiru. Ayyee waggoottan arfan darban kana waraanni bilisummaa Oromoo sirna kana hedduu lolee haala salphaa akka ta'een micciiree akka qabe kaastaniittu sanumaan wal qabatee TPLFis yeroo dhiyoo bara 2020 kaasee lola jajjabaa geggeessaa ture hanga xumura bara 2021tti. Lola kanarratti ilmaan Oromoo hedduun hirmaatanii kanneen du'an hedduudha. Lola akkasittiin ilmaan Oromoo irratti hirmaatan kana kan fuulduras immoo humnaan qabamanii gara dirree leenjii deemanii waraanatti hirmaatanii maal jettu? Ammoo lolli kun yeroo tokko lollumtii impaayera Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru Oromoo in ilaallatu warreen jedhanillee jiru. Isin kanarratti maal jettu? Ayyee jaala kiyya ilmaan Oromoo egaa mee dhiifama naa godhi ani akka hubannaa kiyyaatti impaayera Itoophiyaa kana keessaa saboota 80 fi sanaa ol jiran keessaa akka sabaattis ta'uu baatee beektota yookaan warra eliit saba kana keessaa bahan. Kuni yaada mataa kiyyaati. Saboonni Amaaraa fi saboonni Tigiree ol'aantummaa ayidooloojii siyaasaa, waraanaa, dinagdee biyyittii keessaa qabachuu irratti anaaf malaa irratti ol'aantummaa sanaaf rakkoo akkasii yeroo hundumaa qaqqabsiisu. Akka sabaattis ta'uu baatee beektota yookaan warra eliit saba kana keessaa bahan. Inni kuni rakkoon impaayera Itoophiyaa yooma seenaa isaa ilaalte warra kaabaa fi gidduu garagadii immoo Oromoo. Warri kun olaantummaa naannoo sana to'achuu yerootti wal jijjiiran sana. Rakkoo inni sadaffaa sabni keessaa bahee uumu saba Oromootti siin jedhee rakkoo olaantummaa qabaachuu siyaasa dinagdee naannoo sanaa to'achuu osoo hin taane wallaalummaa isa tokkoof deemnee bakka argamuu hin malletti argamnee wareegama hamaa kaffaluu keenya wallaalummaa cancalli nutti ta'ee asiis deemnee achiis deemnee ergamnee waa balleessaa ooluu keenya. Oromoomatu jira iddoo hundumaa badiin jiru yoo ilaalte kun ilaalcha kiyyaa gaaffiin kun immoo wal mari'achuuf banaa ta'uu danda'a. Wanti ani kaase kun saboota sana sadan gidduu rakkoo jiru rakkoon isaan immoo saboota biraa gidduutti kaasanii warri sun olaantummaa qabachuuf yeroo deemanii ilmaan Oromooti fudhatu. Oromoon iddoo jiru hundumaatti lafa rakkinni jiru hundumaatti abbaa itti ta'ee deemee rakkoo uuma osoo hin taane namaaf ergameetu rakkoo uuma. Loloota hedduu adeeman keessatti lakkoofsi guddaan dhumatu saba kanaa keessaa dhala. Ammas yoo ilaalte ilmaan Oromoo baay'inaan lola kanarratti hirmaachuu fe'amaa kan jiran hedduun isaanii ga'aatii fi gabaasaama jirtaa waraana bilisummaa Oromootti nagaan harka kennachaa jiru qawwee Oromoo Oromiyaa keessatti hambisaa jiru gariin dubbiitu galeeraa fi jabeessaa yoo leenjisnu jabeessi qawwee itti dhukaafamtu argeen beekuuf sodaata. Qawween homaatiin gootu akkasiin battala qabattee tooftaa waraanaa akkanaa qabaattee loltaa. Lolli akka tapha kubbaa miilaati. Bartee jennaan araada sitti ta'a jetteetu dabeessa yoo jajjabeessite dabeessi rakkoon qabu goota ta'uu danda'a. Jiilaa garuu yoo fidde qawween akkasii yoo ta'e inni itti dhuka'ee argee sodaate jiileeraa jechuudha. Jiilaa goota gochuu hin dandeessu tasuma dabeessa goota gochuuf waan inni itoon argee sodaate itti himtee barsiisteetu akka inni hin sodaanne onneeffachiisaa. Jiilaa garuu waan argee sodaatedha qaba. Waan jiilee irraa baqatedha qaba. Waraanni amma gara Tigraayitti akka hin deemne sodaate waraana bilisummaa Oromootti harka kenneef hedduunsaa du'arraa ekeraa du'aa hambaa du'aa qarriffaa gulguu keessaati bahee jechuu baay'eensa du'a keessaati gaddache. Irraa haftee hambaa du'aa warra achitti dhumate kanaati ilmaan Oromooti baay'inaan jiilaa waan ta'aniifidha. Mootummaan abbaa irree Abiyyi sossobeetti gashuu hin danda'u. Dura sossobeetti gasheera amma lammata sossobeetti gashuu hin danda'u.
baay'inaan hafaa jiru. Ammas gariin immoo hubatanii qabsoo sabaa hubatanii qawwee isaanii saba isaanii keessatti hambisuu. Impaayera Itoophiyaa keessatti saboonni hundumtuu wal ijaaraa jiru. Lola namaa irratti dhandhee hin hirmaannuuf hafaa jiru. Hubataniitu jiilaniitu jechuu kana lamaantu jira. Ammas dhaamsi ani ilmaan kanaaf qabu deemtanii umatiinaa saboonni wal ijaaraa of ijaaraa biyya isaanii ijaarrataa jiru. Oromoon abbaan qabdu abbaan dhabsiisiina abbaa jaarmiyaa ifitaa tokkotti tolfachuuf deemuu jirra. Tolfannees jirra. Lafa jiraa Oromoon qawwee keessan qabattanii gara lola kanaan dhaqiinaa. Asumatti qawwee keessan jabeeffadhaa. Hegereen Oromiyaas boruun siyaasa Itoophiyaas akkaataatti impaayerri Itoophiyaa irraa ijaaramtees boruus rakkoo qabaachuuf deemuu malataa hundan dubbatanii qawwee kee qabatu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromootti dabalanii sodaatu. Warri dabalames isinitti himaa jira. Kan barbaadu qabsoo keessatti kan immoo galuu fedhu maatii isaatti gashaadha jirra. Kanan siin jedha. Gariin ammoo lolli kuni Oromooyyuu laallatu. Impaayera Itoophiyaa keessaa sabni guddaan eenyu? Lafti bal'aanii biyyittiin irratti diriirsee jirtu eenyu? Eenyuuf lolamaa? Eessan lolamaa? Maaliif deemama? Karaa nagaa faa deemna yoo siin jedhe dhageessa yeroo hedduu warri kana dogoggora akkasii uumuu barbaadan. Karaan nagaa yoo jiraate namni nagaa jibbutu jiru. Har'a garuu addunyaa kanarratti amala siyaasaa yoo ilaalle mee biyyumti rakkoo isii nagaan furataa jirtu eessa jirti? Moo Oromoo koolaana kaleessaa gochuu barbaada namni keenya? Har'a Raashiyaa fi Yuukireen ilaali. Yuukireen biyya akkamiiti? Raashiyaan biyya guddittii aannan geessu teknooloojii akkamii, meeshaa akkamii, sadarkaa dinagdee akkamiiti harkaa qabdi? Yuukireen immoo hangam geessi? Rakkoo isaanii nagaan furataan jiran. Yuukireen immoo biyyattii guddoo addunyaa raaftu kanaa jetteen sodaatu. Hidhattee ummati ishee itti bahee ji'a meeqaaf ilaala? Lola Raashiyaan turbeetti yookaan ji'atti jennee eegaa jirru ji'oota meeqaaf wallalaa jira. Qawwee Oromoo irraa fudhachuuf maaliif namni nagaa jedhee Oromootti lallaba? Yoo nagaan jiraate immoo Oromoo caalaa kan nagaa beeku eessa jira? Kanaaf ilmaan Oromoo qawwee isaanii Oromiyaa keessatti hambifatanii siriitti bukoo hedduutu jira. Qophii nama keessan fudhatanii lola isin hin laallamneen deemiinaadha jenna malee lolli kun impaayera Itoophiyaa keessatti Oromoon laallatu. Inni impaayerri Itoophiyaa Oromoon keessa hin jirre immoo ishee akkamii? Gaaffiin karaa nagaa yeroo tokko immoo waan nama ajaa'ibuuti hibboo namatti ta'utu adeemaa jira. Oromoon wal qooduumaaf wal xiqqeessuumaaf jaarmiyaa ifitaa tokko jalatti buluu dadhabuumaaf yoo ani irra jiraate yoo keessaa dhibe hin taatuumaaf mootummaa ce'umsaa Oromiyaa waan jettu Oromiyaan biyya taate hundeesseef mootummaa ce'umsaa impaayera Itoophiyaa keessatti qabaatti ta'ee akkaataan isaallee itoo naa ibsanii ani waan naan galleessu. Mootummaa ce'umsaa Oromiyaan biyya hin taaneef of hin dandeenye achitti akkaataatti kutanii mootummaa ce'umsaa ijaaran hin beeku. Warri kun yeroo hedduu waraanni bilisummaa Oromoo gufuu nutti ta'e qawwee kaa'uu dide karaa nagaa fixanna. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee kaa'e jennaan uummanni Oromoo walumaa galatti akka qoraanii hidhaan hidhamee ba'aan ibiddatti darbatamu. Qawween Oromoo lafa taa'uun qabu. Waardiyaa isaati. Bilisoomes qawween ni barbaadama. Poolisiin barbaadama. Milishaan barbaadama. Waraanatu barbaadama. Biyyi kamiyyuu qaba. Fakkeenyuma dhammasii kaaserraa. Addunyaa eenyuyyuu yoo rakkoo isa nagaan furachuu danda'eyyuu hidhannoon isa barbaachisa. Daangaan biyyaayyuu sanaan waraanni bilisummaa Oromoo sana kaa'uu kan inni dide kanaan. Waraanni biyyittii keessatti Oromoon laallatu jennu tokkoyyuu hin jiru. Sabaaf sablammoonni biyyittii keessa jiran hundumtiyyuu akka ollaatti Oromiyaatti naanna'anii jiru. Biyya nuti hin gaanneefneyyuu jiru. Kana hundaa'e Oromooni haarafuu bakka rakkatti immoo waraanessi yoo nyaate hin dubbatiini hin socho'iini. Kanaan saba burjaajessuun hin jiru. Ilmaan isaa har'a isa keessa jirti, mana isaati jirti, lafa isaati jirti, qe'ee isaarra jirti, harkaa nyaattee harkaa dhugdee qabsoo gaggeessaa jirti. Uummanni keessa jiru kun kanaan burjaaja'uu hin danda'u. Kan gara diidaa jiru kun jireenya adda addaa qabu, viizaa biyya adda addaa qabu immoo achi taa'eetu waraanni kun sanan laallata kanan laallatu miidiyaa harkaa qabuun haasaa yoo ta'e inni sun laga ce'uu hin danda'u. Dhaloonni sana dhaga'u, gurri sana dhaga'u Oromiyaa keessa hin jiru waan ta'eef. Kanaaf nuti kan deemnu bilisummaa, walabummaa fi birmadummaa biyya keenyaa tiksuutti. Yeroon isaa ga'u kanatu ta'a. Tarsiimootu jira, tooftaatu jira. Istirateejii achi immoo taaktik and teknik.
taaktikiin teeknikiin akkaataa barbaaddeen jijjiiramuu danda'a. Istiraatejii yookaan tarsiimoon garuu yoomuu jijjiiramu tarsiimoon keenya inni dhumaa garuma sanatti deemudha. Ayyee gara karooraa jiru gaarraa waa xuxxaniitti iyyuuti mee waraanni bilisummaa Oromoo haala amma keessa jiru keessatti maal godhaa karoora addaa inni qabus yoo jiraate akkasumas hariiroo yookaan dippiloomaasii sadarkaa idil addunyaa irratti taasifamaa jiru wal qabsiisee waan keessa darbes waan isa akka hanqinaatti isa mudate jettan waan irraa dubbattan yoo jiraate nuuf kaasa. Egaa jaalladhi inni kun waraanni karoora akkamii qaban karoorri waraanumatti himamaa atis akka waraanaatti yoo karoorri bahee jiru sirra ga'u dhageessa. Gama dippiloomaasiinis yoo ta'e dippiloomaasii akkasii biyya akkasiitti waan akkasii hojjennee wanti himannu hin jirtu. Namoota hedduu waliinis ani kan wal dhabu uummanni Oromoo heddumminaanii garraamummaa hundumaa waan hojjettu natti himi yoo baduu baatte immoo wantichatu hin jiru. Qabsoo keessatti turee kanuman arge hundumaa baasee himuu hin dandeenye. Dippiloomaasii bareedaa har'a biyyoota hedduu waliin sadarkaatti walii galamuu danda'amuu qabuu fi waan barbaannu irratti akka biyyatti ta'uu dandeenyutti deemnu irratti waan hojjennu numa hojjenna kana hundaasitti himuu hin danda'u. Eenyu waliin eessatti inni kun ani biyya ta'uuf deemna malee nu biyya miti jechuudha. Kanaaf ejjetiin keenya gaafa biyya taane akkaataa barbaanneen biyya barbaanne waliin waan barbaanne hojjenne ifaaf bilisaan hojjechuu dandeessa. Amma sadarkaa biyya hin taanetti eenyu waliin akkamiin istiraatejii kamiin hojjettu kan jedhu dippiloomaasii gaarii qabnaa qofaatii yoo irra darbe bareeda. Inni karooraas akkasuma. Inni karooraatiin ala sochoonee hin beeknu karooruma qabnu. Karoora qabnu garuu waan nu mudatee fi hir'ina jira yoo jette jira. Hir'inni jiru kun yeroo hedduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo kana diiguuf diinarraa osoo hin taane diinni diinumaa gosa isa fagoo dhagaa jala jiru sodaatti irraa baqatta. Seeta ulee cabsitee ajjeesta. Inni sun diina tarsiimoo isa lolaa jirru sana. Bofti afaa jala jiru garuu baay'ee rakkisa. Hin mul'atullee, hin argitullee, si keessa jira, si jala jira. Yeroo barbaadetti si idda. Nuu kanu rakkisee diina isa fagoo bofa dhagaa keessaa osoo hin taane fira fakkaataa isa dhiyoo nu keessaa bofa afaa jalaas. Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo akka hin dhitinne qawween waraana bilisummaa Oromoo, qabsoo bilisummaa Oromoo fi dargaggoo Oromoo harka jirtu akka isheen iddoo tokkotti walitti dhuftee bu'aan buufne fira fakkaataa hedduutu baay'ee ilmaan kana mataa ishee akka walitti hin qabne gurmuu jabduu akka isheen hin taane gamaa gamanaa jeequmsi hamaan akka keessatti dhalatu karoorri bahee karooraan deemurra waanuma hirribaa kaatee har'a dhalatu qofaatti deebii kennaa akka ooltu sanaan akka yeroo kee guddu nu taasisuun baay'ee haala ulfaataa ta'een yeroo hedduu hanga barbaannee fi humna barbaanne sanaan akkan sochoone nu taasisa. Baay'ee ulfaataa dubbachuun illee waan na dirquuf hin dubbadhaa. Ijoollee Oromoo har'aa jaarmiyaa tokko jalatti walitti deebisuun sadarkaatti ulfaatutti quunnamtii ilmaanumti Oromoo gaggeessaniin waraanni bilisummaa Oromoo sirna dhabaa akka ta'u, ofiin bulaa akka ta'u, akkuma barbaade fandalalee akka jiraatu, bifa sanaan akka ijaaramu barbaadanii diina caalaa firatu sana taasise. Oromoo rakkoon kun eessaanuu haa ba'u, akka fedhayyuu haa ta'u, inuma furama. Garuu taajjabbii ulfa lafee dhalachuu hin dandeenye baattanii seenaa xurii ofirratti hin galmeessinaa jechuun barbaadu. Waraana bilisummaa Oromoo ani dhimma tokkoyyuu mataa kiyyaa, dantaa kiyyaa, maasii kiyya naa qotii fi naa nagadii fi maatii kiyya naa eegiif miti kan ijaaraa jiru. Ilmaan kun ilmaan kaleessa harka duwwaa qabsoo gaggeessite malee kichuu yeroo dheeraa siyaasa adda bilisummaa Oromoo keessatti gangalattee qaramtee kan baate inni sun Eertiraa keessa waggaa 20 tureetu harka kennate carraatti dhabee dirreettuun dhufne deebi'ee diina tajaajile biyyittii kana keessatti har'a tika ta'ee irra hedduu ilmaan Oromoo dhiiga dhangalaasisaa jiru miseensa waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo Eertiraarraa xiyyaaraan fuudhee galedha. Kanaaf ilmaan as jirtu kunis siyaasaa fi waraanaa fi haala addunyaanitti jiru hedduu hubattee ijoolleen laallee walitti
qabee dhiiga dhangalaastee saba ishee bilisa baasuuf diddaa qofaatiif ijoollee roorroon manaa baasetu qabsootti jira. Salphaatti facaasuu ni dandeessu. Garuu yakki isin lafarratti hojjettani lafarratti akka seenaatti rabbi biratti akka cubbutti isin gaafachiisa. Ijoollee kana bittimsuu gurmuu tarsiisuu jaarmiyaarraa babaastanii jiraachisuun suni nama tokko waan miidhan sinitti fakkaatiin biyya miidhuu jirtanii. Qabsoo bilisummaa Oromoo gara dhuunfaatti deemu akka inni ammayyuu futtaafatee jiraatudha gochuutti jirtan. Ilmaan kana ani iddoo isheen duututti iddoo isheen madooftutti waliin jiraatee waliin taa'ee rakkoo ishee itti dhiyaatee argee dhiigni ishee dhangala'u saba Oromoo rarraga tokkollee taatu taakkuu tokkollee taatu gara bilisummaa sabichaatti akka butuuf. Ilmaan kana bifa bifaan itti lallabdanii bifa bifaan waan adda addaa sammuu ishee keessa xurii keessanii lama taatee sadii taatee akka facaatee jiraattu. Ilmaan akkasii kun immoo sirbaata diinaallee akka taatu gochaadha jiru. Mana keessatti akka ajjeefamtu gochaadha jiru. Ani mataa Oromoo walitti qabuuf malee Oromoo gandaan yookaan amantaan facaasuufi miti. Dhimma gandaa dhimma amantaas hin beekan. Amantaa yoo jettan amantiin kamiyyuu har'a Oromoo gargar baasu hin jiru. Suni gaafa jaallan shinniigaatti amantii kamiin osoo hin taane sabummaa Oromummaatiin baane duunu waliini gallu waliineedhaan sana gaafas awwaalame anaaf akkasi. Kanaafuu gandi kamiyyuu Oromoo gaaf tokkoyyuu gargar baasee hin beeku inni gandaa na bira hin jiru. Oromummaatu manaa na baasee sanaafini qabsoo gaggeessuu jira. Haala akkasii keessatti sanni yeroo hundumaa hin ijaaramiin garuu yeroo hundumaa waa'ee ijaarsaa haasa'aate Oromoo ijaarsa taasisuun hin barbaachisu ijaaramee jiraate inni. Kanaafuu dantaa bu'aa bubuutuu yeroo dhuunfaaf jettanii uummata biyya keessa jiru immoo hin burjaajessiina. Uummanni kun seenaa kan inni barreessaa jiru qalamaan miti dhiigaani. Uummata dhiigaan seenaa barreessee lafeen utubaa jiru kanaa akka salphaatti immoo qoqqooduu dandeenya jettaniis yeroo keessanii hin dhufiina. Garuu hanga ta'e gufuun suni bakka silaa gahuu malan osoo hin gahiin yerootti gahuu malan irraas nama hanqisa. Hankanarraaf immoo galma inuma gaha. Gangalachuu baay'isuu ta'aa maleessa. Kanaaf ijoolleen Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa kanaan callistaniituma abaluu bira jettanii facaatanii qawwee walitti dhuftee humna taatullee facaastanii dhiigaan fuunee kaanee nagaamaan diinatti kennaa jirtanillee diina kufutti qawwee Oromoon hidhiina. Ofii immoo gurmuu waliin jiraatanii jabaatanii lolichuu caalaa bu'aa bubuutuu miira yeroo gabaabaa suusii yeroo gabaabaaf jettanii ganda keessa jirtan jaarmiyaa keessanitti deebi'aa. Obse ingahaa dhiigni dhangala'uun hin barbaachisu seenaarraa beeknaa bira dabarreerraa kanaaf jaarmiyaatti deebi'aatii Oromoo gurmuu jabaa qabu jaarmiyaa eebbifaa qabu ijaaruu jiru sanatti deebi'aatii falmaa hadhooftuu ka xumuraa sana gaggeessaa jechuun barbaada. Inni karooraa garuu jaaldaandii akkuma karooraatti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo qaqqabu keessatti hirmaachuu qofa. Ayyee galatooma gaaffii keenya tokko lamannee goolbatti geessaa jirra. Rakkoo beelaan wal qabatee keessaa'uu kibba bahaa Oromiyaa keessatti hammaatee jiruun uummanni Oromoo gargaarsa namoomaa akka argatuuf jecha ibsa tokko baasee ture dhaabni jechuudha. Qabiyyeen ibsichaa guutummaatti lola dhaabuu moo bakka gargaarsi ammatti barbaachisu sanarraa lola dhaabuudha. Waamicha kanas murni bilisiginnaa amma impaayirettiin bulchaa jira jedhu. Deebii laate qaba. Inni kun egaa qabsoo kan gaggeessinu sabaaf biyya kan jechisiisu yoo namni keessa jiraate. Uummanni keenya qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyaa hin qabne hamtuu taate jala jira. Akkuma siin jedhee dachee akkasii kopheen illee irra ejjetan jennaan gara laafettii taate waan irra facaasan magarsiturra taa'ee beela'uutti jira. Rakkoon hongee kuni rakkoo yeroo hedduu namni tolchuudha. Rakkoo hongee rabbi biraa ta'ellee namni dandamachuu fi mootummoonni silaa waan hojjetan qabu turan. Haa beela'uu fi uummata lakkoofsisaa gaanfa Afrikaa irratti guddatee rakkoo ta'ee yaaddoo itti ta'e lakkoofsaan hir'isuudha kun. Yakki akkasii Oromoon qawween du'uu qofaa laala. Nuti gabrummaan ittiin du'aa jirru qawwee qofaa miti. Seenaan du'aa jirra, aadaan du'aa jirra, qoonqoon illee du'uu jirra jechuun ammoo. Haala akkasii kana keessatti warra gargaarsa namoomaa kennanii idil addunyaatti gaaffii dhiyeessinee turre. Uummati keenyi beelaan akka jiru, mootummaan abbaa irree kun immoo beela sana dhoksaa akka jiru argiteetta ati.
Yuukireen irraatii markabaanii qamadiin fe'amee deema jennaan Abiy Ahmed waan inni jedhe nuti qamadii gargaarsaan barbaannes hin jiru. Kan isaan akkas jedhanii maqaa nu balleessuu fi qamadii bara dhufutti toonii meeqa fe'uuf jirra. Qoosaa akkasiifaatu jira biyya kana keessa. Uummata keenya beelaan du'aa jiru nama daabboo dhabe osoo daabboon nyaachisiini qamadii biyya alaatti fe'uuf jirraati. Sani maqaa nu xureessuu fi nu xiqqeessuuf nuun jedhani nama jedhu namni kun sammuunsaa nagaadhaan ittiin fakkaatu yeroo hedduu kanatu jira biyya sana keessa. Haala akkasii keessatti nutu jiraa fi uummata kanaaf gargaarsa gaafanne gargaarsa sanaaf immoo lolatu jira akkaataa kamiinii jennaan gama mootummaan gaafanna gama keessaniin akkam gama keenyaan rakkoon hin jiru naannoo uummanni keenya beela'e kamittu nuti dhukaasa dhaabuu namoomaa kan yeroo goone uummati keenya gargaaruu dandeessuu ta'e gargaaraa jennee gaaffiin kun akkasitti jira. Gaaffii kanaati mootummaarraa deebii barbaannee miti. Warri gargaarsa dhala namaa gargaarsa namoomaa fakkeenya beela mudate kanaa fi midhaan nyaataa dhiyeessuu danda'an yaaddoo nageenyaa gama keenyaan akka hin qabaanneefidha ibsa sana baasne. Isaan waliinis walii galleerra. Yoo danda'amee wanni kun gama mootummaa abbaa irreetiin immoo isaanii hayyamuun jiraate gara keenyatti socho'anii balaan kamiyyuu gama keenyaan isaanirra ga'uu hin jiru gaaraantii dhalaachuuf kana goonee jiru. Malee mootummaa abbaa irree Itoophiyaa waliin dhukaasa dhaabnee teenyaa jechuun dhukaasaan jirraa ittuma fufee jira. Naannoo garuu uummata keenya rakkoo qabutti naannoo sana gadhiisne gargaarsi namoomaa uummata keenya haa qaqqabu. Uummanni keenya beelaanii hin dhumiin jechuutti jirra. Naannoo irra sochoonuttis immoo akkasuma warri gargaarsa sana fidu gama keenyaan wabii ta'uu ni dandeenya. Rakkoon kamiyyuu isaan irra ga'uu hin jiru jechuudha barbaade. Inni kun yoo milkaa'aa ta'e uummata keenya gargaarsa sana argachuu yoo danda'a ta'e ni goona. Hin danda'u yoo ta'e immoo hin dandeenye hankanaachi immoo lolli addatti mootummaa abbaa irree kana waliin dhaabbateeru hin jiru. Akkasittiin akka hubatamuun barbaada isa kana. Tole gama caasaa diinagdeen wal qabatee maallaqii tumsa waraana bilisummaa Oromoof biyya hambaa kana keessaa walitti qabamuu gaaddisa tokko jalatti walitti dhufuu dadhabuun qisaasa'ummaa waan akkanaa ni mul'ata. Kanaan wal qabatee komeen tokko ni ka'a. Haala gargaarsii sabboontonni ilmaan Oromoo biyya hambaarraa tinnisa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisan kana toora tokkotti dhufee qabsicha akka saffisiisuuf rakkoolee mul'atan kana dhaabuudhaaf maaltu ta'uu qabaa jettu waan kana irratti yoo dubbattan. Ayyee isa kana yeroo hedduullee dubbataaman ture daandii ammas irra deebi'ee qulqulleessee darbuu fi dhimmuma Oromoo biyya hambaa jiru yeroo jettu kana qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gumaacha gochuuf keessatti hirmaachuuf mirgas qaba dirqamas qaba. Garuu qabsoon isarratti rarraatee hin jirtu kana jala muuree beekuu qaba. Yoomiyyuu taanaan kun ejjennaa kiyya hin jijjiiran. Har'a ilaali achi. Waraanni bilisummaa Oromoo rasaasni isaa, nyaanni isaa, uffanni isaa, fayyaan isaa, waa hundi isaa maallaqaan socho'a. Diyaaspooraan kun doolaara meeqa buusaa jennee ilaali. Gaaffii gaafanne ture. Gaaffii mee xiiqii qabaadha. Akkuma sabaa Tigiree yeroo gabaabaa keessatti miiliyoona tokko reezgoona jedhaniitu baay'ee yeroo isaan yaadaniifi olitti miiliyoona 3 reezgodhe uummata isaaniif. Nama inaafsisa inaaffaa pozitiif ta'e. Akkaataa kanaan mee Oromoon diyaasporaa jiru nama meeqatoo doolaara tokko buuse iyyuu meeqa buusuu danda'a jennaan meeqa buusanii ammasitti dubbachuun naqaanes hin dubbatu. Uummata sanarratti rarra'ee miti qabsoon bilisummaa Oromoo kan inni deemu. Doolaara 50,000 60,000 buusuu dandeessa ta'a ji'a. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo guyyaatti sanaa oli baasiinsaayyuu. Kanaaf maal jechuu achirraa miti jechuu kan inni rarra'ee jiru. Mirgaaf dirqama waraana abbummaatti qabaachuu hankoo keessaan qaba jechuu sanaafidha buusa. Achumaanis immoo hin tuffannu xuriin keessaayyuu hin tuffatamtu fudhataa ture. Malee achitti rarra'ee jira jechuun waraanni kuni rasaasa miiliyoonaan dhukaasaa oola. Dhukaasaas jira siichisni dhukaasa. Kuni akkamiin socho'aa eessaa dhufee jechuudha qaba namni. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo waan ittiin socho'uu danda'u qabaan siin jedhaan immoo waan ittiin socho'uu danda'u sana immoo hunda himachuu hin danda'u uummata isaa immoo waan kennuuf isa biyya keessaa homaa waan dubbannu iyyuu hin qabnu. Wareegamee itti du'ee itti dhiigee waraana waliin hidhatee bira dhaabbatee hiriiree lolaas jira. Peermusiittis, zambiiliittis, biddeenas, bunas, dheedhiis, callaas, bullaahaas inni biyya keessaa homaa wanti irraa dubbatamu jiru. Wanti kana caalaan nu gochuu danda'uuf hin jiru.
Kana hunda dinagdee isaa itti dhabee waraana kana jiraachisuu miti amma waliin hiriireetu rasaasni qoma isaatti dhuka'eetu lolachuu jira waan ta'eef. Inni alaa kun immoo wanti inni gochuu danda'u mee olola isaati yeroo hedduu fakkeenya tokkoon sii kaasaadha. Uummati kun yeroo baay'ee namni rakkoo uumu kun yeroo baay'ee warra buusu sana inni gumaachi koo waraana bilisummaa Oromoo haa qaqqabdu ani as taa'ee dafkeen dafka kiyyaa beekumsa kiyyaa qabeenyan godhatte sananii nama Oromiyaa keessa taa'ee dhiiga dhangalaasuu kan kenne warri kennu kennaama jira warra funaanu bira jira rakkoo warra bu'aa barate warra yeroo adda bilisummaa Oromoo waan takka as qabeechi qabuu hin dandeenyetti birrii saame Ameerikaa ta'a Ameerikaa irraa ka'ee Awustiraaliyaa dhaqeen birrii sassaabaa jira. Xiyyaarri inni yaabbatee deemu hoteelli inni dhaqee qabatu nyaanni inni nyaatu birrii sassaabuu sana keessaa ba'a. Uummanni Awustiraaliyaa jiru meeqa buusa namichi kunis yookaan dubartiin tokko achi deemtu tiraanisportii meeqa keessaa fudhatteetu meeqa keessaa godhattee yookaan godhateetu isa meeqa hafimmoo waraana bilisummaa Oromoof erga. Bashannanuu barbaada moo waraana gargaaruu barbaada namni kun. Kanaafan waan diyaaspooraa keessa jiru sana badaa dinagdeen isaa hangi nu butuu danda'u mirgaaf dirqama waan itti qabuuf abbummaa akkatti qabaatuuf kan irraa hafe kanaa ol baasii waraana bilisummaa Oromoo. Madaa nama tokko har'a 100,000 200,000 gaafatamaa jirra hospitaala. Eegalee yoo hunduma dubbachuu qolaa baasuu barbaadda ta'e beeku ani malee akkasittiin dinagdee waan teessuu dadhabne hattuu keessa guute warra bunnaanu bira. Warri bunaan kuni walitti isaan fidee maallaqa sabni kuni yaskee rakkatee biyya abbaasaa irraa fagaatee yaaddoo biyya abbaasaa qaba. Yaaddoo biyya ormaa keessatti qofaa jireenya qaba. Isteesii hojii waliin wal qabatu kana hundarraati immoo waan argate ijoollee isaarraa kute waan inni namaa kennu walitti qabdanii chaanal gootanii lafa inni maluutti ergummaaf walitti wallolchiisa walitti qottaa dadhabee walitti dhufuu didde jarri kun. Yerri kun hattuutti caalti waan ta'eef, saamtuutti caalti waan ta'eef, yeroo ati kanaanis gandaan nama ijaaruu feeti, amantiin nama ijaaruu feeti, kutaan nama ijaaruu feeti, yeroo ati waaltessuu barbaaddu akkasiin deemuu barbaaddu, gandaa kutaan ijaaramtee waraana bilisummaa Oromoo hataa ooluu feetii jechuudha. Warra akkasiin nurraa dhaabbadhaa eessayyuu geessanii uuman sinitti himaa Oromiyaa waliin qabna yoo ta'e immoo maaliin argitanii warra kaleessa gargar ba'ee fagoo walirraa jiraate warra Tigiree jaarroliin isaanii hokkotti ani deebi'anii amma gaara ennaa raasaa jiran dooktara ofiin jetta achi teessee akkaataatti qala'aan rasaasaa tokko rasaasa miti qala'aan rasaasaa akkaataatti bitamu hin beeku garuu maal jedhee saamanan dirooniin Oromiyaa balleessuuf jirti antii diroon yookaan farra diroonii dinnaadhee doolaara 1,000 namarraa saama ani inni haasaamu saamuufidha piroojeektii tolfate mana tolfate warra alliseetuma dirooniin huge station man waan guddicha sana akkaataa kamiin biyya akkamiitu antii diroonii hidhata nama akkamiitu antii diroonii hidhata ni dandahamaa illeen gaafatu jaalaluma waraana Oromoo qabu qofaati birriin isaallee akkaataatti eessatti akka deemuun beekneen namni buusii buusu achi teessanii kana jechuurra qala'aan tokko rasaasni tokko qorichi fireen tokko kininaan tokko akkaataatti bitamtu maanuun tolchine sila yoo beektota keenya ta'an. Isteeshinii guddaa sana eessarraan darbee dhufee waraana socho'u yerootti diishkaayyuu baachuun hin danda'amne kaahanii kilaashii qofaan lolantu jira. Antii diroonii baattee deemuu miti sochoosuu miti yookaan bakka tokkotti isteeshin gootee to'achuu miti. Kana akkasittiin nama goyyomsuu fedhaa jechuudha. Hanqabsoo akkasiin dandeessan jechuun jira. Kaanuma akkasitti uume hattuutiin immoo hattuuman jedha yoomiyyuu. Ani waan dhuunfaa kiyya irratti miti kan namaa wallabu waan sabaati. Waan sabaa immoo hin nyaattan. Waan sabaa nyaachuu hin dandeessan hin nyaatamuu jechuudha. Namni waan sabaa nyaatu nyaatama yoomiyyuu haala akkasiitu jira jaalakayya dhimma dinagdee kanarratti. Mee yeroo hedduu achi ta'anii akkas jechuurra dooktara erga taate kootti dirree achi teessee waraana bilisummaa Oromoo dandaaf lagaan ijaaruumti kootti dirree Oromoo qofaa bira ga'eetu maaliif rakkoo ta'a saboonni hedduun biyya ormaarraa biyya isaaniitti deebi'anii uummata isaanii wallaalaa ijoollee qabsoo keessa jirtu wallaalaa jechuurra koottaa siyaasa barsiisa. Koottaa rasaasa tokko qomashee keessa jiru sarjari godhaa qalaa keessaa baasa. Kana kan nuti barbaannu malee nu diiguu keessa miti. Ijaarsa waraanaa immoo itti dhiisa. Hin socho'a waraanichi. Faca'uu hin danda'u. Hin tuttuqiinaa jechuudha. Dhimma dinagdeetiin wal qabatee ani kanaa ol waan jechuu danda'u hin qabu jechuudha. Waan dinagdee keenyaaf barbaachisu miileenaan sochoosnee miileenaan binnee miileenaan hidhachiifnee dhimma hojjetuu jira. Kanaa olitti warra buusii kana buusuu warra
akkasumas immoo maqaa gaarii immoo sassaabuu keessaa qabus walitti tureessuu natti ta'aa jechuudha. Barbaachisaa yoo ta'e immoo hammaate warra waan kanaan nu jeequ maqaa isaanii baasne ilmaan Oromoo biyya sana jirtan birriin keessan yoo haabadu jettanii waraana bilisummaa Oromoof laattan miti hattuuf laattan itti kenna. Hankanaachi immoo namoota akkasiitti hin kenninaa jechuun hin danda'asan. Kanaafii warri amala gaarii qabanis warri dhugumaa waraanni bilisummaa Oromoo gargaaramu jedhanii maallaqa nama rakkatee dinagdee adda addaa horaturraa walitti qabanii erganis ni jiru. Mee uummatuma diyaaspooraa kana yeroo tokko raadiyooma arraata biyyoolessa Oromiyaa jaaldaandii asirraa hojjetu kana ni banannaa laayisensii namoota nuu fuudhan barbaannaa innaan hayyeedhe namni hedduun gaafa deeman laayisensiin suni ulaagaa tokko qaba foormiin guutatu waan sanyummaa waan amantii waan finxaalessummaa waan akkasii babal'isuu hin qabu maal jennaan hin baqatee jechuun namni hundumtu sadarkaa kanatti dhimma diyaaspooraa kana laalee kan hin taajjabe lubbuu kennuu nama gaafata waan akkasii sadarkaa kanatti sodaachuu miti lubbuuyyuu nama gaafata yoo ta'e Oromiyaaf jecha lubbuun kee gaafatannaan biyyi ati jirtu murteessuu hin qabu kenni lubbuu kee dhiigatti dhangalaasuu kanarra tarkaanfatee kan bilisa bahatana kana faan taajjabe ammoo maal namoonni immoo onnee qaba waan kanatti seenanii laayisensii kana nuu fuudhan warra kanarratti immoo duula hamaa baname atu quba qabdaa duulli kuni maaliif barbaachise miidiyaa kana banachuun qabaachuun jaarmaa ijaarrachuun waa hunduma guuttachuun namoota waan kanatti onnee jabaatanii dhaqanii fuudhan immoo gara maatiitti gara namummaatti gaddeebi'uutu dhufee jira. Oromoon yeroo hunduma waan akkasii gochuurraa yoom bilisa ta'uu danda'a. Nama hojii inni hojjetu dalagaa inni hojjetu ayidooloojii itti mormi ta'anii mormi malee maatii isaatti namni isaatti gaddeebite bifa karaatiin Oromoo yoomiyyuu ijaaramuuti danda'u yoomiyyuu galman ga'u wanta akkasii. Kanaaf dhimma diyaaspooraa kana istireesii mataasaa danda'e qaba rakkoo mataasaa danda'e qaba dhiibbaa adda addaa keessa jiraatu qaba yaaddoo yaada jaalala biyyaa waan meeqa rakkoo akkasii qaba waan ta'eef achumatti akka inni wal bukeessu achumatti hin qadaadee dhiisee akkasittiin itti deebisa dhimma kana amma boru gadi yaa'ee wacaa jira. Osoo waciina ciniinee natti tola. Oromootu jabaate ciniinuu danda'eera sanammoo hin danda'u. Wacuun immoo gaalicha karaarraan deebisu kana akkuma jirutti naa dabarsu jaalarri fayyaase. Ayyee gaaffii keenya goolabatti finneerra akka waliigalaatti gaa yeroo ammaa sababa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfilee iddoo garaagaraatti fudhatee aanota magaalota aanaa tokko buqqisaa jirus inuma jira. Har'umayyuu kan dhagaa turre godina Wallagga Bahaa keessa Iloobbaaboor keessattis torbee darbe raawwachaa ture. Ammoo lola amma kaaba impaarettiitiin wal qabatee geggeeffamus waraanni murna bilisiginnaa magaalota tokko yeroo inni gadhiisee deemaa jirutu jira. Uummanni Oromoo yaaddoo murni bilisiginnaa sammuu isaanii irratti hojjeteen waraana bilisummaa Oromoo hadheessee taasisuun waan kana hubatanii naannoo akka gadhiisan taasifamaa jiru. Miindeffamtoonni mootummaas namoonni tokkos haala kanatti yeroo kufantu mul'ata. Rakkoon akkasii akka hin mul'anneef haala ammaa keessatti uummata Oromoo akka waliigalaatti gita kamiin irra jiru iyyuu hojjetaa mootummaas ta'e maal dhaamtuuf? Asirratti jaaldaandii fayyaa kana kaasuu yaaddoo guddaa qabu yeroo hundumaa gaafa diinni jabaatee nu lolu miti. Yaaddoon kiyya gaafa diinni lafa gadhiisudha. Dhimma waraana bilisummaa irratti ifaa itti dubbachuu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hedduu ittiin himaa fi nan adabate. Egaa waan kana nu beektaasi hedduu yeroo hedduu waraanni kun waraana maatii tokkooti. Ofitti murteessee lubbuu isaatti murteessee lubbuun isaa foon isaa keessa jirtu foontu baatee lubbuu waraana bilisummaa Oromoo. Lubbuu kana immoo akka isheen bu'aa buusuu dandeessuuf akkaataa isheen bu'aa buusuu dandeessutti tiksee deemuuf dirqama isaan qaba. Atis dirqama isaan qabda. Ani yoon sitti balleessi karaa seeraan ala sitti shirri suni jalqaba irratti anaan nyaata. Itti aansee immoo maatii keenya kan gaafatu. Waraana bilisummaa Oromoo seera itti wal gaafatan beeku biratti gaafatama isa biratti gaafatamta. Dhimmoota akkasiitiin warra harkanu keessa seensifachuu barbaadan jaarmiyaan kun akka inni diigamuu fi bakka rakkatti jiraaf taasisuun sun inni sila kaase. Haala kanaan yaaddoon inni qabaatu yeroo hedduu waraana bilisummaa Oromoo biratti fakkeenya foonii tokko yookaan nama foon qalee gurguru tokko foon tokko inni raqa ta'ee raamma'ee lafa raqaarraa kaaseetu haxaa'ee babbareechee ixaana aarsee sandaliitti aarsee fuullee yookaan of ilaalee keessa kaahee babbareechee gurgura. Foon garuu foon raqa. Inni tokko immoo foon qalee foon bareedaa
foon nyaataaf ta'u garuu qulqullinaa eeguu dhiisee titiisni itti huursee bakka xuraawaa wayiirra fannisee gabaan dhabee rakkoon keenya akka kanaa fakkaatti. Waraanni bilisummaa Oromoo foon qulqulluu qalaa osoo jiruuti foon nyaataaf ta'u foon gaarii sana foon namni kamiyyuurra walii galee nyaatu qalaa osoo jiruuti bakka kaashee balleessuurraa kan ka'e akka namicha foon gabaa dhabe sanaati ta'aa jira. Kana ifaa isatti himuu wanni na feesise har'aa yaaddoon akkasii yeroo lafti banaa ta'u namni uummata isaa keessa yoo seenu warri mootummaa abbaa irree warra foon raqa sana gurguru. Namticha foon raqa gurguruu wal fakkaata mootummaan abbaa irree waan raqa ta'e keessaa isaa namni seenee hin beekne irra keessa bareecheetudha nama nyaachisa. Nuti immoo waan qulqulluu ta'edhaa qabaasaa wallaallee dhugaa keenya uunee biyyeerra gangalchaa jirra, daaraa keessa gangalchaa jirra, titiisni akka irraa huursu gochaa jirra. Rakkoon keenya yeroo hedduu kana malee waraanni bilisummaa Oromoo akka nama raqa sana gurguruu sobaan deemee, kijibaan deemee, sagaagalaan deemee, hannaan deemee, saamichaan deemee, ajjeechaan deemee hin jiru. Qabaa dhugaa isaa akkaataatti qabanii wallaale. Kuni ammas yoo hawaasa keessa seennu uummanni Oromoos waraanni kun ijoollee isaati. Fagoorraan dhufne, bakkeerraan dhufne. Yeroo matti yoo qawwee bilchinni fi siyaasa addunyaa haala deemsa akkaataa qabsoo hubachuu irratti hanqina qabdi. Qabsoo roorroo xiiqii onnee qofaan loluu jirti. Ijoolleen kun waan ta'eef iddoo goggoroota uumaman kana foon namtichi qulqulluu qalee sana gara titiisni irra qubatuu sanaa arganii foon kun gaarii ture titiisa irra qubsiifte malee akkasin godhiin jechuu qabaa jechuudha. Akkasuma jechuu qaba ilmaan isaatii Oromoo. Maxaa badiinsa akkasiitu mudachuuf deema waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo hundumti isaa jaarmiyaa isaa jalatti deebi'ee ajaja itti kennamu fudhatee yeroo kanatti biyya qabachuu irratti loluutu irra jiraata. Mootummaan abbaa irree kunillee yeroo hundumaa duula hedduu nutti gaggeessee dandamachuu kan dandeenyu wal dhagahuutiin karoora namatti kennamu jalaa siqanii itti siqanii lolanii qabsanii bifa ittiin deemuu dandeenyu rasaasa tokko lamaanillee akkaataatti loluu dandeenyu walitti hinnitu haala hadhooftu waliin dandaman yeroo guduunfamuu gahuutti immoo faca'insa akkasitti nun galchiina. Jaarmiyaa deebi'ee wal dhagahee naannoo to'atutti akkuma kanaan dura goone bulchiinsa kan bilisummaa yeroo naannootti hawaasa isaa keessatti diriirse nama hannarraa bilisa ta'e nama siyaasa badii kanaan dura hawaasatti dalagee hate hachisiise reebe reebsise ajjeesisiise hidhe hiisisiise warra akkasii irraa bilisa ta'e hawaasni nama amanamaa nama dantaasaa jalaan sharafne nama haqasaa jalaan dabsine nama isa gargaaruu danda'u filatee koree bulchiinsa kan yeroo akkasii tursu naannoo bilisa ba'etti waraanni bilisummaa Oromoo bu'uuressee gara fuulduraatti diina buqqisaa deemuu irratti akka hojjetu kan barbaadu. Kanaafiyyuu waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaatti hawaasa isaatti tasumaa akka hin buune. Kuni ejjennaa waraana bilisummaa Oromooti yoomiyyuu hin jijjiiramu. Uummanni Oromoo wallaalummaa siyaasaa qaburraa yeroo xiqqoo tokko waanuma banaa argatu walitti nam'ee wal balleessuu barbaada. Hin ta'u inni kun waggaa dhibbayyuu ni muudhan daqiiqaa yookaan sakandii dhibbatti haaloo baanee fixuu hin dandeenye. Haaloo bahuun sun ilmaan wallaalanii wal miidhan sana boru seera jira, poolisii jira, abbaa seeraa jira, abbaa alangaa jira, mana hidhaatu jira. Akkaataa sanaan gaafatamuudha danda'u, seeraan to'atamuu danda'u. Har'a haaloo bahiinsaaf jecha mana kiyya kaleessa gubeera milishaan kun har'a immoo anatu dhuunfate mana isaa gubuun qabaan sun Oromiyaadha balleessa. Biyya keenyadha gara hamaatti geessa. Fakkeenya tokkoon sii kaasa dhooyinsa Arab Spring jedhan tokko isa biyyoota Arabaa hunda waliin ga'ee gara Oromiyaatti illee tarkaanfate sana mootummaan Siiriyaa Bashir al-Assad akkaataatti inni dandamate yeroo sana hidhamtoota warra baay'ee hardcore criminals ta'an gadi yaase mana hidhaarra. Hidhamtoota akkasii gadi gadhiiseetu tokko warri kun dhufanii qabsaa'ota warra dhugumaan haqa qabanii Bashir al-Assadiin aangoorraa kaasuuf lolanitti dabalaman. Dabalamiin isaanii ekstreemistii yookaan finxaaleeyyii hamoo ta'aniitu warra haqa qabu sana faaluutti ta'an. Addunyaa warra sana gargaaraa turellee akkaataatti gargaaruu dhabe. Inni lammataa immoo hardcore criminals hattuuta waan adda addaa ajjeestuuta waan gadi yaaseef mana hidhaarraa uummata dararuutti ta'an. Mootummaan Bashir al-Assad yeroo sana tapha lama taphate jechuudha. Addunyaatiin warri lolaa jiran kuni warra ekstreemistii warra finxaaleeyyoota gadhee hamoodha.
biyya qabatan jennaan biyya badaa kan jettu ergaatti dabarfate. Uummata isaatiin immoo isin yoo ani hin jiru ta'e warra akkasii walitti qabee hidheen kaa'u ta'e saamamaa ajjeefamaa jiraattu. Gama lamaayyuu taphateetu rakkoo hamtuu sana dandamate hangarraa jiraa jiru. Biyya keenya kana keessattis mallattoolee waan akkasii ta'aa jiran ta'uuf deeman hedduutu jira. Uummanni keenya isa kana eeggachuutu irra jiraata. Warra akkasii yakka adda addaa dalaganii mootummaan yoo ani jiraadhe malee ittisuun hin jiru akkas jechuudha barbaada. Akkasitti sammuu namaa amansiisee bara umurii isaa guutuu bitaa jiraachuu barbaada. Kuni hawaasa keenya keessatti akka hin taaneefi carraa miidiyaa yoo ta'e akkaataatti waan kana hunda himuu danda'antu jiru waan ta'eef barra kana hundumaa jechuutti jira jechuudha. Kanaaf sabaaf sablammooti biyyittii keessa jira yoomiyyuu har'a jiraannees kaleessas jirra boris hin jiraanna dhimma isaanii waliin hin qabnu. Saboonni akkasii yoo waliin jiraanna ta'e hireema kaleessaa waliin jiraatu yoo immoo gargar bahuusa ta'e akkaataa seera lafarra jiruutiin rakkoo waliin fudhachuu danda'ama. Seera Oromiyaan baafattu jalatti akka bulan mirga kenninaafi hankanarraa hafee sammuu isaanii keessa waan biraa hamaan kaahamee waraanni mootummaa ka'ee deemeera. Kanaaf galgala kaanee banna malee dhumannaa jedhu yoo ta'e sun egaa dhimma ilaalcha mataa isaan keessa jiruuti malee waraanni bilisummaa Oromoo hin bu'u. Sabaaf sablammoota biyya isaa keessa jirani akka saba Oromootti tiriit godha. Walqixa kabaja mirga isaanii walqixa tiksa. Dachee isaan Oromiyaa irratti qaban sanaan immoo seera Oromootiin akka bulan immoo ni taasisaa jechuudha. Kanarraa kaasee warri baqatanis baqachuun jiraachuu hin qabu. Uummanni Oromoo lafa banaa argamu akkasii keessatti bara dhufaa darbaa yeroo mootummaan jigu carraa saaminsa babal'isuu wanta gahuu diduu namuu ganda gandatti qawwee kaaseetuma wal ajjeesuutti taa'u yoomuu mataa dhukkubbiin ta'ee hafeera. Bara dhufuusaa ta'u bara kamuu carraan akkasii yeroo argamu qawween Oromiyaa keessatti yaaddoo osoo hin taane kabajaa akka taatu biyyoota biraarraa baruu qabna. Boharra addunyaa kana sakandii waan eessatti maal akka hojjetamu bilbila harkaa xiqqoo irratti qabuun ilaalaa oola. Akka kee yoo ta'uu baates egaa naannoo dukkaneessanii intarneetiin waa hundi citee jiraachuun rakkoo waan addunyaan ittiin jirtu beekuu dhiisuu mala. Garuu sadarkaa sanarra jirti har'a addunyaa. Kanaaf saboonni yeroo carraa waan akkasii argatan qawwee akkamitti jabeeffatu. Kana ilaaluu qaba Oromoo waanuma iyya sirba achumarraa iyyamaa ooluu waan akkasii qofaa miti. Sooshaal miidiyaa irraallee kan hordofu qawwee jabeeffachuu danda'utu jira. Amantiin kabajamuu qaba. Aadaan safuun kabajamuu qaba. Namni walitti darbuu hin qabu. Lafaan maallaqaan rakkoo dhuunfaaf jecha dhiiga wal dhangalaasuu irra hin jiraatu. Isa kana bulfatee boruu hiikoo seeraatiin furmaata argata. Gaaddisa seeraa jalatti biyyi gaafa bilisa baaste immoo biyyi bilisa baate immoo rakkoon ishees xaxaan ishees waliin hiikkata furmaata argata waan ta'eef Oromoof kanan dhaamaan. Waraanni bilisummaa Oromoof kanaan dura lafoota xixiqqoo tufanni keessaa bahuu dadhabuu fi walitti iyyaa turre. Inni kaan achumaa uummatan tiksa. Uummata tiksuun kan danda'amu ganda tokko qabatanii miti. Rakkoo uummatichaa hundeen turaniitu uummati hundi isaayyuu Oromiyaan hundi isheeyyuu bilisa baateetu uummanni tiksama. Ganda tokko erga qabatte ganda sana keessaa titee ta'uu ka dandeessu keessa teessee miti. Ganda itti aanu ka diinni jiru sitti dhiyoo jiru tattee baastee isatti dhaan baaste diina irraa fageessiteetu gabaabaa matti. Ganda sanarraa fagaataa hanguma deemtee dudduubbee keessa ta'aa deema. Lafa bilisa ta'aa deema. Diinni illee cabsee dhufuuf yeroodhatti fudhata. Yoo ganduma sana keessa ta'e immoo lolli diinni silaa fagootiin lolaa caccabsaa dhufullee si'uma tokko qofaa lolteetu cabuuf deema. Akkaataa kanaan deemuun hin danda'amu. Waraanni bilisummaa Oromooti dogoggora waggaa darbeerraatii barachuu fuulduratti adeemuu irratti hojjechuu karoorumatti kennamu sana hojiitti akka hiiku isa kana keessaan walitti himuun hin danda'ama. Ammoo dhaamsi uummataa qabu isa kanaa jechuudha. Uummati waliin addeessiin, waliin balleessiin, wal danda'ee qawwee carraa taatee lafa isaa irratti dhufte akka isheen yaaddoo hin taane gochuu uummati hidhachuu danda'utu sarra jiraata. Gurmaa'uu danda'utu sarra jiraata. Koree bulchiinsaa kan yeroo naannoo waraanni bilisummaa Oromoo ga'ee isaaf tolche sanaan buluu. Iddoo waraanni bilisummaa Oromoo hin geenye garuu lafti banaa ta'etti immoo aadaa qabna, safuu qabna, duudhaa qabna. Uummati kun wal danda'aadha. Sanaan wal dandahee abbootiin seera tumatanii kan yeroo ittiin bulanii tolfachuu qabu. Akka kanaan deemuu qabna. Isatti aanuu fi yoo mootummaan abbaa irree ka jigu taate jigee achi booddee Oromoon chaalenjii isa mudatu jira. Amma akkas jechuu hin danda'u. Chaalenjii hedduutu jira. Fixanne jedhee dhiichisuutti goruun qabu.
yeroo hundumaayyuu rakkoon nuti qabnuu fi ana waliin illee namni waliin galle osoo waan argiin fiichi bosonnuu fagoo haafa xiqqootiin hin mirqaaniinaa jechuun barbaada. Ayyee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo kan isin hordofaa turtan gaaffii fi deebii ajajaa olaanaa ABO waliin taasisnedha. Ayyeen Jaalmarroo haala rakkisaa keessa teessanii gaaffiif deebiif nuuf argamuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Ayyee Jaaldaandii isinis egaa raadiyoon Arraata biyyoolessaa Oromiyaa gaaffiif deebii naagotaniif fayyaa ta'aa jajjabaadhaa injifannoon kan uummata Oromooti gaa. Ayyee horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.